السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجتني هردفتو تكيها أني سلطان رؤى بلا إيجا ترتير الإرابودا أو التلفزيون جرا. الآن أنا برمس هدو كيسان برباجي سكوبة اسم في جراجة جرا. نمون هدو جرا يروبو سورة كاتني كوتي بوتان جرا سورة كيسان كم تيجي تكتي بوتاني فيها كسمة. سورة كيسان background di سورة كيساني أكمل تكتي بلا رتقو اسم في جرا. سورة كيسان جرا فكينيا فتما كيسا كودن ديتني بوتا عدد كودن ديتني كناف فكينيا في سورة ستولي نم عدد سورة جرا جندا سورة سن إفكت تقوتي جرا سورة كان كبيرة كل نتقوتي أكتي بلا رتقوتو ولين إلى الله اسم جرا فكينيا مي سورة كني لا سورة كن فكينيا كن بلا رقبة كن أموتو سورة مكانت كن بلا رقبو فكينيا في يكنس فردا يكنس أكسما كناف جرا سورة بلاري باكجراوند إسا جرا بلاري كابو هدو بريدا دا جرا كناف جرا كاميرا كاو إسن هم برباد سو جرا بالجلوم هارك كيسني كابدني أكنت إديت كوتشو كابدني جرا كناف أكمتي إديت أكتبون ولين إلى لا نفان ترى إيجا دوران دستني جرا بلاستورا أكيسن سنتني بلاستورا كيسن كيسنتني فوكس دتني تورستني ergasii akkanatanii ergatti barreessitanii kunoo aapichi kanaa jechaadha. Ani waan gabbifadhee jiruuf qophiinaan jira. Kanaaf namoota hedduu gabbifatee jira jechaadha. Namoota gara 500 jechaadha. Kanaaf gabbifadhaa isiniin jira. Erga gabbifattanii jettanii aapicha keessa ni seenaa yeroo tokkoof suuraa aapicha keessa yoo seentanii jettan jechaadha. Akkanatti isin baasaa isin ammoo kunoo kana katiyyaan isin isaa jiru kana tuuxanii jechaadha. Kana jechaadha torka jedhu kana isa kana tuuxanii jettan suuraa jechaadha blur itti godhuu barbaadan san fidattuu jechaadha. Anammaaf suuraa tokko fakkeenya isin godhu suuraa kana. Suuraan kun akkuma argaa jirtan blurring qabu jechaadha. Suuraan isaa original suuraa kana kana kunoo kan argaa jirtan kana jechaadha. Ka cinaa irratti isin mul'isaa jiru kanadha jechaadha. Suuraan original isaa jechaadha. Suuraa kana akkamitti blur akka itti goonu waliin ilaallaa nafaana tuftanii isin jira. Kanaaf kunoo akkanatti yeroo tokko jechaadha qaqqabdanii yoo qaqqabdanii jettan kunoo automaatikaalii jechaadha wantoota processii iddullee isin barbaachisu alaatuuli amma backgroundii suuraa kana blur godhee jira jechaadha. Fakkeenyaaf suuraa kanas blur gochuu barbaadan kunoo fakkeenyaaf durri isaa jechaadha. Dudduubeen suuraa kana duraaniin akkana ture amma ammootu blur gochuu dandeettanii jechaadha akkanatti. Kanaaf ammoo blurrii isaa kana ammootu kana caala ammootu akka effektii godhatu jechaadha. Akka hin mul'anne mizis gochuu barbaadan effektii jedhu kana isa kana nutti hidhuu jechaadha. Effektii kana yeroo tuuxan kunoo kana akkanatti of harkistu jechaadha. Kunoo akkatti blur akkatti argatanii kanaaf jechaadha halloota adda addaa illee itti godhuu barbaadan waa hedduu of keessaa qaba jechaadha aappiin kun. Kanaaf itti fayyadamaa isiniin jira. Kanaaf itti fayyadamaa isiniin jira. Save gochuu barbaadan amma sitti jechaadha normal free fi ammootu maallaqaan bitantu jira. Fakkeenyaaf kan maallaqa kanarra ho'itu tuneettan isin gadi hin bu'u jechaadha. Dirqama bitachuu isin barbaachisa suuraa keessan kan jechaadha akka blur gootan kan. Fakkeenyaaf ji'a tokkoof $2 fi saantiima 52 ka waggaa tokkocha ammootu $5.52 dha. Kanaaf isin ammootu normal free ka jedhu kan argatanii isa kana fidatanii jettan nammoo laatuuli qafoo keessa irratti bu'aa jechaadha. Kanaaf barumsa wajjin dabarsineef akka irraa gammaddan abdiin qaba. Barumsa itti aanu jechaadha akkamitti akka suuraa keenya edit goonuu fi kun amma kan amma isin barsiisee jedhe suuraa keenya jechaadha backgroundii blur gochuudha. Akkamitti ammoo akka suuraa edit goonuu fi akkasuma inshallah suuraa viidiyoo yeroo kaanu jechaadha TikTok irra yeroo gadhiifnu akkamitti suuraa keenya akka itti blur itti goonu waliin ilaallaa isiniin jira. Inshallah yeroo jedhee kutaa itti aanu keessatti inni dhufa. Subscribe, like, share godhaa na jajjabeessaa isiniin jira.